waan ta'eef miidiyaa kanaaf humna ta'uun saba keenyaaf humna ta'uudha waan ta'eef anis akka nama tokkootti gahee narraa eegamu bahadhee miidiyaa kanaa wajjin dhaabbachuudhaaf fedhii sinan qabaa. Afaan ittiin dubbatanii fi gurra waa ittiin dhaga'anii fi ija waa ittiin ilaalan ta'uu bira dabree jiruu jireenya ummata tokkooti akka yeroo jaarraa amma keessa jirru kanatti humnas jireenyas miidiyaan dhugaa dhara dhugaa godhee laaftuu jabeessee jabduu lafeessee dhadhaa godhee dhagaa godhee fagoo dhiyeessee dhiyoo fageessee waan fedhe hojjechuu danda'a. Yeroo amma jirru kana keessatti sabni tokko waan adda durummaan irratti xiyyeeffachuu qabu keessaa isa duraati. Akka diinagdeef akka barnootaaf waa hunda xiyyeeffatamuu qabutti irra miidiyaatti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Humna qabdullee fuuldura baastee agarsiisuudhaaf dhugaa kee mul'ifachuudhaaf waa hundaafuu barbaachisa waan ta'eef nuyis afaan saba kanaa gurra saba kanaa saba kana karaa qabsoo isaan barbaachisuun bira dhaabbachuu kaayyoon keenya waan ta'eef miidiyaa bira dhaabbannee wajjin dhaabbannee dura deemnee cinaa deemnee duuba deemnee gama hunda jiraachuun barbaachisaa waan ta'eef miidiyaa kanaaf humna ta'uun saba keenyaaf humna ta'uudha waan ta'eef anis akka nama tokkootti gahee narraa eegamu bahadhee miidiyaa kanaa wajjin dhaabbachuudhaaf fedhii sinan qabaa murteesseetiin jira galatoomaan jedha. FIBTV'n fuulduraafis jabaatee kan hojjetu ta'uu fi kana caalaa sagalee uummata isaatee miidiyaa Oromoo madaaluu fi Oromoo mataa wal qabachiisu akka ta'uuf miseensonni boordii haaraa FIB muuxannoo fi ogummaa qabaniin kan hojjetan ta'uu waadaa seenanii jiru.